warri horii keessan isin jiraadhume ala keessan fiddanii akka addanatti naa qaltanii malee wanti ani sagadaa fi jedhe kun anaan deebisee nyaataa jedhe namoonni baay'een guyyaa har'aa kana rakkachaa jiru. Harka isaaniin hammeenya, harka isaaniin qoricha, harka isaaniin summii ofitti kan ta'an hedduutu jiru jechuudha. Waaqayyo harka keessaniin akka hammeenya ofitti hin fudhanne sinaa eegu. Sanaan booda namni jibbamaadha jedhamu kuni dhugaadhaan nama nyaachisuu jalqabe. Sanaan booda qulqullichi Giyoorgisiin farda isaa yaabbatee eeboo isaa masqalii isaa qabatee fiigee dhaqe. Maalidha kuni Duudaaniyoos jennaan isa kanaaf sagadi, isa kanaaf buli, isa kana jala jilbeenfadhu ani aangoo siin kennaa jedhe. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin jedhe. Qulqullichi Giyoorgisiin ulfinni Waaqayyoo qofaaf barbaachisaa. Atis teessoo keerraa bu'i. Wanti kunis haa caccabu jedhe. Yeroo sana caccabe maqaa Waaqayyoo haa ulfaatu. Baay'ee gaddeetu aaree seenaan isaa dheeraadha nan gabaabsaa. Baay'ee gaddee aaree sanaan booda namootatti bilbilee warra biyya Bushamitti bilbilee koottaa nama jireenya koo diigeen argee jedheen. Hamma isaan dhufaniifitti sodaateetu qoricha baxabbaxee asmaatanyaa sana qopheesseetu itti daggamee namni kun du'uu qaba naa qaba jedhee hojjettoota isaatiin marzii dhugii jedheetu xoofootti laateefu. Xoofoon isinii kennamu marziin sun bishaanitti haa deebi'u. Gaafa inni kennuufi qulqulluun Giyoorgisiin nan sodaadha nan du'a jireenya koo badaa dhala koorraan badan jenne eenyuuf du'eera? Eenyuuf du'eera? Waaqni ulfina isaa ani himaa jiru nan ajjeesu jedheetu harka lamaaniin fuudhee sana dhuge. Hin du'a jedhanii eegu turaniin inni homaayyuu hin taane irra caalaatti fuulli isaa ifee jedha. Waaqayyo ulfinni koo baay'ee haa ta'u. Maali namni kun maalidha? Qorichi kan isa ajjeefneedha. Ijoollee Kiristoos qorichi ajjeesa. Hin ajjeesa. Reebichi ajjeesa. Rakkinni ajjeesa. Isin Kiristoos qofaaf duutaniitu isaan kaatu ulfinni Waaqayyoo haa ta'u. Sanaan booda baay'ee aarani, baay'ee gaddani, yaada tokko qopheeffatani. Namicha kana hin fannisna. Muka fannoo qopheessaa. Maal qopheessaa? Mee dubbadhaa maal qopheessaa? Kiristoosiif maal qopheessani? Muka fannoo qopheessanii fi sanaan booda hin fannisanii. Mee kanarraa moo'inoo utaaree jedhanii sanaan booda otoo isaan fannisanii hin xumuriin Waaqayyo hundumaa danda'a. Hin danda'amu hin danda'u. Hin danda'amu hin danda'u. Isin sodaatiinaadha qulqullichi Yohaannis. Waaqayyo yeroo bartoonni yaaddaan sodaatan akkas jedhe. Ani nagaa koo isiniif nan kenna. Maal isiniif nan kenna? Maal ani isiniif kenna? Nagaan kun namni isinirraa hin kaasu jedhe. Namni nurraa kaasaa? Sanaan booda ajjeesuun hin danda'amu fannisanii. Ajjeesuuf yaadanii. Osoo isaanii ajjeesaa jiranii fannisaa jiranii mukittii soofamtee dhuftee laalistee ol baatee dagaagdee habaabaa babbareedaa taatee achumatti firii isaan nyaatan itti uumtee fi walii isaa wallaalanii mukti isin irratti fannifamtaa Waaqayyo waan gaariitti isiniif ajajjeeru. Namni baay'een gara biilaatti ari'atameera. Hin ari'amne? Namni baay'een gudayyaa biilaatti ari'atameera. Hin ari'atamne? Iddoo kanatti Waaqayyo eebba isaa isiniif haa kennu. Sanaan booda walii isaa wallaalanii nu isin buufnu jedhani. Maal sin goonu? Ofuma kee bu'ii iddoo kanaatiin ati baay'ee nu rakkista. Nu wajjin nufiini gara mana dubartii tokkoo gara sirti achi jiraadhu jedhani. Ijoo nama ajaa'ibu. Ijoo nama ajaa'ibu. Eenyutu osoo nama waraaniini nama biraa deema. Waaqayyo akka isin waraanamne sinaa gargaaru.
waa'ee muka fannoo kitaaba qulqulluu keessa iddoowwan 32 muka fannoo jedhamee barreeffameera. Mukti fannoo kun muka jireenyaati. Garuu durbi ishee rakkistuudha. Garuu durbi ishee baay'ee nama dhiphisti. Beela qabdi, eebuu qabdi, yaaddoo qabdi. Amanuun nama rakkisa. Mootummaa Waaqayyootti galuun gaarii moo gaarii miti? Hammina dhiisuun nama rakkisa. Mootummaa Waaqayyootti galuun gaarii moo gaarii miti? Soomuun nama rakkisa. Mootummaa Waaqayyoo nama rakkisa. Waaqayyo akkuma baay'inni jiru kanatti Yerusaalemitti walitti waaqabu. Sanaan booda mana dubartittii sanaattis hojii gaarii hojjetu. Gaafa rakkatanii waa tokko yaadan maal yaadan? Wantichi akkas jedha, namicha kana irraan sibiila jalaan sibiila godha, abidda moo itti bobeessa, foonsaa yoo bishaatu fidaanuu agarsiisaa jedhan. Namni baay'ee foonsaatu bishaachuu dide malee gubateera hin gubanne, hattuun hin gubne, seexanni hin gubne, tonqaayin hin gubne. Namni baay'ee gubate. Dhallisaa karaatti kana fe nama tokkoof nama. Namni qorichaan gubachaa jiru hin jiru. Waaqayyo kan hundumaan irraa kaasu. Sanaan booda guggubaa fidaa nutti agarsiisaa jennaan innoo hin gubatu yoo nuyi ibiddatti bobeessinu abiddi sun bishaan ta'a hin rakkannee jedhaniitu gara isaaniitti deebisanii fidan. Amma sina fiduun isaa duuni keessanii haafu. Inni eenyutti amaneera? Maali ati namana? Maaliif hin duutu jennaan ulfinniif kabajaan keessa miti kan Waaqayyooti jedhe. Ulfinniif kabajni kan Waaqayyoo haa ta'u. Maal godhan? Waa godhan. Ilaalaa hojii Waaqayyoo. Yeroo meeqa yoo duute hin duutuun kaata. Yeroo meeqa qorichi yoo si qophaa'e. Kunuun beeksisa mala. Hundumtuu Waaqayyoon ta'a miti. Yohaannis boqonnaa 1:3 ሁሉም ነገር የሆነው በእግዚአብሔር ነው ይላል። hundumtuu kan ta'e Waaqayyootiin ta'eera. Waaqayyo namni kun akka du'u hin barbaanne. Sanaan booda hundi isaanii amananii sodaataniitu. Inni hamaan hin amanne tokko biyya biraatii dhufeetu namicha kanaaf falan isinii fala. Akka gootani sangoota qabdumoon qabdanii qabneedhan. Foonsaa mumura kukkutaa. Sanaan booda baalaan maraati. Sangoota gurshaa sangoonni haa nyaatani. Sanaan booda faltii ta'a. Malee deebi'ee dhufu naman ta'u jedhani. Hin ta'a. Yaa uummata biila hin ta'a. Gushinaani sangoonni nyaatanii bulleessanii quufani. Inni garuu sangoota quubseetu gatitti sangoota irraatiin ol ba'ee ulfinni kan Waaqayyooti malee kan nama kamii miti jedhe. Ulfinni Waaqayyooti. Maali joo? Mee yaada maaltu gatitti sangaa keessa garaa kan seene baasa hin danda'ama. Yoo ilaalani miilla lamaan gatitti sangootaarra dhaabatee sangoonni quuftee Waaqayyoof qofa ta'a ulfinniif kabajneedhe. Maal ta'a nama akkasii otoo arganne as keessa? Yaa Giyoorgis jedhame hadaraa kee nama akka kee nama gidiraa obsu nama hammina obsu garraamummaatti jijjiiree jireenya keenya jijjiiru ati nuuf kenna. Amma kana gisee bu'ee qabu rakkatani. Maali situ nagaa bula malee diinni kee rakkata? Yeroo diinama koottaa araaramaa maaloo jedhani maaltu duubatti si harkisa beektaa? Yoo ati galtu iddootti galuu qabu waan ta'eef as yoo dhuftee fayyite. Yeroo ati araaramtee galtu, yeroo ati hunda dhiiftee galtu iddoo kanatti iddootti galuu qabu waan ta'eef
duubatti si harkisa. Yaa Waaqayyo jedhame araaramuu keenyarra hammina dhiisuu keenyarra maqaa keetiin diinni duubatti nu harkisaa jira. Humna keetiin ati nurraa kuti. Hin araaramtu moo araaramtan? Mee sagalee guutuudhaan hin araaramtu moo araaramtan? Aadaa Goorgisiitti hin araaramtu moo araaramtan? Illee balleessu. Egaan gaafa godhanii rakkisanii dhuma isaa dadhabanii waa tokko yaadamu. Amma immoo fala biraa falma. Mummura, daakaa, qopheessa, hundumasaa baaburatti nagaa jedhani. Ilaanaa koo Waaqayyo hin beektan malee kan baaburatti nu dhaqee jireenya keenya lakkoofsa qaba. Qaba hin qabu garuu Waaqayyoon malee ta'a. Akkas jedha Ibroota boqonnaa 12:2 irraa Yesuus amantii keenya jalqabee isa fiixaan baasu isarraatii ija keenya hin kaafnu. Mee kana jedha Yesuus jedhame amantii keenya jalqabee isa fiixaan baasu irraatii ija keenya asumaan kaasnu. Hin kaaftanii dhugaadha. Goorgisiin si wajjin haa ta'u. Amma iyyuu itti isaa irraa hin kaane daakamuufi itti isaa irraa ka'eera. Eenyurraa? Goorgisiirraa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Eenyurraa? Irraa hin kaane waan ta'eef baaburaan daakamuu hin sodaanne hin daakame. Dhagaa jirtu akka afaaniin dubbannu miti. Magaaziidhaan muranii daakanii bulleessaniitu mee amma kanaa booda daaraa ta'eera. Daakuusaa kana ol kaasnee tulluurra dhaabannee afuufnaa jedhan. Ol kaasanii afuufanii hin bittinnee iddoo bittinnee itti Waaqayyo foonsaa lubbuusaa itti deebisee iddoo bu'etti immoo qulqulluu Giyoorgis jedhee barreeffamee jedha. Wanti kana caalu jira. Guyyaan irraa bakki kun bakka dhugaadhaan dhiigi isaa foonsaa itti qulqulluu Giyoorgis jedhamedha. Namoonni baay'een kana hin beekan, seenaas hin beekan, barumsa Waaqayyoos hin beekan, hin dhaga'anis hin deebi'anis. Kanaaf iyyuu maali Giyoorgisiin jedhu? Giyoorgisiin maalidhaa jedhu? Hin dubbisan malee faarfannaa 110 lakkoofsa 1 yoo ilaaltan guutummaa isaa Waaqayyo mirga kee jira jedhee warra moototaa immoo in caccabsa sii gadi taasisa jedhee barreesseera. Kanan argan isaan guyyaan kuni guyyaa qulqulluun Giyoorgisii si'a 7 du'e si'a 7 du'aa ta'edha. Ati immoo 700 yoo duuteettan agarre malee Waaqayyo iddoo kana keessaa waa baasu. Kanaaf iyyuu Waaqayyo qulqullootaaf humna si'a 7 du'anii si'a 7 fayyuu si'a 7 jiraachuu si'a 7 lubbuu foonii tokko ta'uu kenneera. Kabajni barbaachisaa moo hin barbaachisu? Hin barbaachisa moo hin barbaachisu? Hin barbaachisa. Kanaaf iyyuu Ortodoksii maalidha yoo jettani yaada tokko qabdi. Innis isa amma jenne Yesuus Kiristoosiif duutee jireenya bara baraa jiraatti. Yoo Ortodoksii minumti hin baddi qulqulluu Giyoorgisiin isa Yesuus qofa amanaa isa dhiisaa gataa jedhan immoo akkas jetti. Yesuus amantii keenya isa jalqabee fiixaan baasurraa ija keenya jedhame. Ija keenya daqiiqaa tokko sekoondii tokkoof irraa hin kaafnu. Yeroo jireenya keessan jiraattan hundumaayyuu Yesuus irraa yaada keessan ija keessan kaaftu. Hojii yoo dhaqxan hin kaaftu. Deebii moo deebii miti? Mee warri Waaqayyoof duutan
warri Waaqayyoof qalbii jijjiiratan jirtu memmee harka keessan baasa maaloo inni jedhaa galateeffadhaa Waaqayyoof duutu dhugaadhaa mee banaa karaa kana mee nama Waaqayyoof duu hin bara mee karaa kana bana karaa kana bana karaa kana bana karaa kana banaa saara kun barbaada Waaqayyoof nama duu hin barbaada akka qulqulluu Giyoorgis ummayya kan duraa xiqqooshe karaa kana sirriitti bana mee bana warri keessanis ol ka'a mee ol ka'a ilaan nama nani barbaadu nama ani barbaadu jedhe dhagaa jirtu nama diinama abbaan faa waamanii sodaatee abbaan faa namiidhu boris rakkinicha kindeebi'e jedhe garaa isaa keessatti hammina qabatee deebi'e sana hin barbaada nama sodaatee ani araaramu jedhee deebi'e jiramu mee bana nama sana hin barbaada dhuguma yoo Waaqayyoof duutu ta'e nan sodaadhe diinama garuu rakkina qaba sodaadhee lubuu dhiise kan jedhu karaa kana banaan jedhu karaa kana bana himmee homaa isin godhan isin eebbisu cubburraa isin qulqulleessu Waaqayyoon filatanii anadha nan sodaadhe nama jedhu mee Waaqayyoon jedhe ana ture namichi ana ture hundi keenya diinama jeeqamne ture waan ta'eef hafuurri keenya jeeqamne ture waan ta'eef memme isinin ajjeefnu qulqulluu Giyoorgis hunduma keenyaaf du'eera miti isinin ajjeefnu mee anadha namichi kan jedhu qulqullummaadha nan barbaada kottu abbaan keenya Waaqayyoon sodaattee hin baatu abbaa faa garuu sodaattee jalaa ba'uu dandeessa mee kottu nama tokko isaa ta'u lama namni sodaatee duubatti deebi'ee ni bu'u mee kottu jira hin jiru dhugaadhaa hin jiru ana miti yoo jettan immoo istii harka keessan ana miti ani qulqullaa'eera cubbuu kanas dhiiseera kan jettan harka keessan ol kaasaa harki namni hin kaafne kottu garuu Waaqayyo sinaa eebbisu deeffadhaa Yeroo baay'ee yaaddee ture abbaan faasatti qabamanii namni kunis immoo sababa isaatiin beekamsa waaqarraa nutti fidanii yaaddee ture kanaafan isin gaafadha Waaqayyo sinaa eebbisu abbaan faa yaada isaaniidhaan yoo nama isaan shakkame jiraate hin gaafatu ammaaf garuu hin jiru dhugaadha ana miti erga jettanii baay'ee isinitti gammadeera qulqulluun Giyoorgis isinitti haa gammadu.